Yoo amma miidhagee asirratti dhaadatu deengadda bakka kee hafta deessee gaafa wattaaddaraan itti dhaqanii maqaa eenyu yammate burraayuu yammatee bara otoo yammatee duuba ta'uu biraati miti. Anis haa taatu abiyyi lammaanis yoo gadi baadee dhaadannee dubbannu waraana duuba abdannuu guddaa baqa isinii bira duuba faabdannee itti dubbannu Rabbi bira jirti isin immoo isin bira jirti akka amma duraati falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii beeka qabu feesbuukiin akka haccaafne arrallee taayitaa seente tana akka biyya kanaaf ta'u akka uummata keenyaa ta'utti kan godhuu dandeenye ani isin kijibu mootummaa isinaa ce'umsa kana bakkaan ga'uudha humni kan jiru yeroo kana humni kan jiru isin akka humna isinii taanu yoo ka barbaaddan ta'a akka immoo nu biyyin bitamne beeka namni jijjiirama rabbi malee namni jijjiirama kan maal irra isin dura yaabatu kun borosee tika seera galuu danda'a beekanaati dubbii waan biraati nullee akka sararammai akka dantaa keessan qofa gooftaan keenya uummata hin argina ammaan mootummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkanee tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirriirratti nu bira dhaabachaa akka dogongoraan nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo kadeessan taate haga dhumatti ashkara keessan jabaa taaneef deemne onnee qabusaa gabricha jaba yoo immoo isin qoqqoodan taane namni